Haatu akkam jirtan hordoftoota Maaksi Oro Channel akkamiin nagaa keessanii. Egaa baga jiraattan jecha arras akkuma duraan appilikeeshiniilee hedduu shari'aa Saudi Arabiyaa keessatti argamtutti bilaasha hojjetan hedduu qabadee dhiyaatee jira. Akkuma amma dura isin agarsiisaa ture arras akkuma duraan jira appilikeeshinii riyaala yookiin bakka malee bilaasha hojjetan qabadee isinitti dhiyaatee fi zeenii qabdan itti dhiyaadha. Warri Saudi Arabiyaa keessa jirtan jechuudha. Egaa warroonni YouTube keenya kanaaf haaraa taatan subscribe godhaatii jajjabeessa appilikeeshiniilee hedduu karaa ittiin bilaasha dalagsiisan hedduu isin agarsiisa. Akkuma amma dura turre ammas itti fufna ture nu hordofaa. Tole amma sawaarratti isin agarsiisa. Amma shabakaan banaadha. Ni agartu gubbaa kanatti banaadha jira. Garuu homaa keessaan qabu jechuun naan hojjetu homaa keessaan qabu gara YouTube deemnee ilaallu. YouTube yaabannu. In qabu daataa keessaa waan hin qabne naaf hin banamu jechuudha. Duwwaa jira daataan kooti naaf hin banamu. Okay. Tole appilikeeshin tuni sawaa fi zeenii irratti hojjetti. Ani ammaaf sawaa irratti isin agarsiisa jechuudha. Appilikeeshiniin tuni isii tana jechuudha. Isii amma AC Tunnel Project tana. Yoo agartan ta'e appilikeeshiniin kun isa kana jechuudha. Tolemee bannee ilaallu walumaa. Pilaastoorii keessanii argattu. Linkii isaa YouTube jala isinii kaaya. Appilikeeshinii AC Tunnel jettan jechuudha. Ishee tana jechuudha. Linkisi YouTube jala isinii kaaya. Tolemee walumaan seennee ilaallu. Amma yoo agartan wanti tokkollee wanni hojjetan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf telegiraamii seenjara wantoota hedduu yoo bannee ilaalle telegiraamii bannee ilaallu hin hojjetu. Homaa hojjechaa jiru jechuudha. Gubbaa kanarratti connecting jedhee barbaadaa jira. Homaa hojjechaa jiru jechuudha. Hin hojjetu. Hin dalagu jechuudha. Okay. YouTube akkuma isin agarsiisa pilaastoorii illee seennee ilaallu walumaan. Indalagu jechuudha. Amma wanta akka waan dalagu qabu kanatti soqaa oolama indalagu. Kanaafuu mee appilikeeshinii kana seennee itti bannee ilaallu. Okay. Appilikeeshinii isa amma isin agarsiisa kana. Tole walumaan seennee ilaallu. Okay, seennee jira. Waggaa seentan homaa wanni itti guuttan hin qabu. Appilikeeshiniin bilaasha kun yeroo baay'ee kan amma majjaana hojjetu karaa bilaashaa hojjetu kun yeroo baay'ee hedduutu jira. Isaan sunneen yeroo baay'ee kan ittiin dalagan yuuzarneemii fi akkaawuntii isin gaafatu. Kuni homaan gaafatu jechuudha. Baay'eetu jira kan yuuzarneemii fi akkaawuntii gaafatu. Kuni homaan gaafatu jechuudha. Bilaasha hojjeta jechuudha. Tole tokkoffaa irratti akkuma agartan kana iddoo kana isinii fida. Iddoo kana lamaan isinii fida. Kana sadan jechuudha. Asirratti waa guutaa asirratti waa guutuu jechuudha. Okay, akkuma isinii fide kanaan bakka barreeffamaa kana bakka amma gubbaa kana jechuudha gattuutu United kan jedhu kana asitti biyyoota isinii fida. Biyyoota barbaadan irra keettu. Jarmanii lakkoofsa tokko Jarmanii lakkoofsa lamarra yoo keettan ni hojjeta. United Kingdom ni hojjeta. Singaapuris ni hojjeta jechuudha. Kanarratti ni hojjeta. Kanarrattis ni hojjeta. Kanarrattis ni hojjeta. Kanarrattis ni hojjeta. Ammaaf mee United States irra keenya ilaallu. Okay, United States irra keenya jira. Gadi buune isa jalaa kanatti gadi buune jechuudha. Waggaa gadi buune siimilee Saudi Arabiyaa keessa jiran siimii hunda ni baasa jechuudha. Siimii hunda ni baasa. Moobaayilii, zeenii, shari'aalee kamiin karaa kamiin kan riyaala ji'a 25 kan abbaa 15 kan torbaanii hedduu ni baasa jechuudha. Kunneen amma kan torbaaniiti yeroo baay'ee warra torbaan ji'aan akkas 25 guutuutamu kun jechuudha. Riyaala 20 moobaayilii irratti hojjetu sawaa fi zeenii irratti hojjetu jechuudha. Kana hunda waggaa ilaaltan as keessa deemnee ammaaf sawaa irratti isin agarsiisa. Warri zeenii irratti hojjechuu akka barbaadu feetan zeenii asirra keettu jechuudha. Zeenii asirra keettu. Okay, asirra keettu jechuudha.
Saudi Arabiyaa Zeyn Firiish jedhamu kana keetti jechuudha warra Zeynii jechuudha. Biyya akkuma reef isin agarsiisu United States irra keetti jechuudha. Amma afaan isaa irratti waan isin agarsiisuuf sawaa bira deemna jechuudha. Tole kun isa gubbaa kanatti argamu jechuudha sawaan. Sawaatiif waan isa jedhu kana. Sawaatiif kan lakkoofsa qabu ni jira kun garuu yoo isin baase sawaatiif waan tiif tuu tiif sirii jedhee isin fida. Ani amma sawaatiif kan jedhu kanarra keetti isinillee yoo haala isin fida isin fida yoo ammoo sawaatiif jedhe kanarra asirra keetti jechuudha. Okay. Waggaa asirra keettee asirratti ammoo pirooksii isin gaafata jechuudha. Bakka amma wannoo kanarratti pirooksii waan jedhamu jira asirratti jechuudha. Ofuma isaatti qaba waan itti guutan hin qabu. Pirooksii kana gati tuytu waggaa gati tuytan asirratti lakkoofsa kana isin kenna gabbuutanii isa kanarra keettu jechuudha. Isa amma 86 jedhu kanarra keettu jechuudha. Sawas ta'ee moobaayil zeenis ta'ee jechuudha kanarra keettu. Waggaa asirra keettan yeroo awwala seentan abdeet akka gootan ammoo abdeet isin gaafata abdeet gootu jechuudha. Abdeet ammoo homaa rakkoo hin qabu abdeet gochuuf ofumaaniyyuu inni isin fida jechuudha. Yeroo awwala seentan jechuudha ofumaanii isin fida abdeet gootan yoo abdeet hin goone asirratti homaa isin fidu jechuudha bakka kanatti. Barreeffama tokko qofa isin fida heddummeessa isin fidu. Kanaafuu dura abdeet asumarratti akkuma gabbantaniin inni isin gaafatan amma abdeet godhee jira waan ta'eef mul'atu asirratti naaf hin bahu. Yeroo isin gadi buuftan abdeet jedhee isin gaafata jechuudha takkitti maal abdeet gootu yoo abdeet osoo hin godhin bira kuttan asirratti fakkeenyaaf kan amma isin barraa'e kun firii 2 qofa yookiin firii 3 qofa isin fida jechuudha. Sanis biyyoota isin keessa jirtan isin fida biyyoota biraa isin fida. Kanaafuu abdeet gootu jechuudha tokkoffaa akka seentaniin. Tole an amma hunda xumuree jira connected haa godhu gara gadaanu kana jechuudha connected jala kanatti argama waan ta'eef connected haa godhu. Asirratti disconnected jedha amma dalagaa hin jiru jedha waan ta'eef tole mee amma start haa godhu isa gubbaa jiru kana jechuudha. Isa guddicha gubbaa jiru kana start haa godhu achitti erga asirratti ilaala adda baafachuu qabna jechuudha lamaan sadan kana jechuudha. United States biyyoota sanirra akka kennu United States biyyoota Jarmanii ta'ee biyyoota tanneen rakkoo hin qabu garuu asirratti sawaa irratti biyyoota sadan kanas kam shari'aa kamirratti akka nuuf dalagu yoo laalle irratti qajeelchinee jechuudha irra keenye sawaa ta'uu zeenii ta'uu irratti adda baafannee eegas biyyoota lakkoofsa 86 kana jedhu kennee erga sirreeffannee irraa baane start goona jechuudha. Okay, start connected ta'ee jira jechuudha. Mareef tana disconnected jira amma connected ta'ee jira. Asirratti yoo agartan ta'e connected ta'ee jira. Connected seenee jira kun shabakaani notificationin seenaa jira jechuudha. Kanaafuu keessaa baana. Telegiraamii odeeffannoo amma seenaa jira jechuudha. Okay, waliin YouTube seenaa ilaalla. Hojjetee jira amma akka gaariitti hojjeta. YouTube seenaa ilaalla walumaa. Tole YouTube irree fin hojjetu amma kun akka gaarii hojjetaa jira jechuudha. YouTube irree fin hojjetu amma dalagaa jira jechuudha kun akka gaarii hedduu dalagaa hedduu saffisaan dalagaa baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Baay'ee tokko humna qaba baay'ee tokko gaariidha. Haala kanaan dalagaa YouTube keenya subscribe gochuun dagatiin ammaas Oromoo channel linkii